Okay, may runs ni give me three types of physical change da jira jenna. Physical change gosa beekamu sadi jira jenne. Isaanis tokkoffaa change of state jaamanii jedhu. Change of state dha. Change of state. Lammata irratti ammoo dissolving yookaan solution formation ka jennuuni. Inni sadaffaadha mechanical change jaama. Okay. Mechanical change jenna. Change of state kana gidee ilaallu. By simply varying the temperature of a given substance. Temperature waan tokko jijjiiruu qofan. It is possible to change one state of matter into another. Falkaa waan takka irraa gara biraa jijjiiruu ni dandeenya jedha. Maal jijjiiruudhaan temperature qofa jijjiiruudhaan. Fakkeenyaaf waan solidii ture tokko usneetuma yoo heat goonu taate gara liquidiitti jijjiirama. Waan liquidii ture tokko yoo usneetuma heat goone gara maalitti jijjiirama? Gara gaasiitti jijjiirama. Wanni gaasii ture kun yoo cool goone yoo qabbaneessine gara liquidiitti as deebi'a. Wanni liquidiin kun ammas deebi'ee further yoo coolte gara solidiitti deebi'a jechuudha. Isa kanaaf typical example fakkeenya waan kana sirriitti ibsuun bishaanii jedha. Bishaan bifa sadiin arguu dandeenya jedha. Bishaan bifa jajjabootiin jiru ice, bishaan bifa dhangala'aatiin jiru liquid water ka jennuun kanaaf akkasumatti illee bishaan bifa hurkaatiin jiru steam ka jedhamu kanaa jedha. Ice kana fuunee yoo heat goone gara liquid wateriitti jijjiirama. Liquid waterii kana yoo heat goone gara jijjiirama gara steamiitti jijjiirama jechuudha. Dhagaa jirtanii? Haya gara steamiitti jijjiirama. Isa kana ammaas yoo qabbaneessine gara liquidiitti as deebi'a. Liquidii kana ammaas yoo qabbaneessine gara jajjabaa bishaan jajjabaa jiru yookaan bifa iceetti as deebi'a jedha. Jijjiiramni akkanaa kun ammoo physical change jala ilaalama. Isa keessa change of state jala ilaalama. Jijjiiramni inni lammataa waan bulbulamuu danda'u tokko dissolving something which is soluble in water. Okay? Dissolving something that is soluble in water. Waan bishaan keessa bulbulamuu ta'a tokko bishaan keessa bulbulu fakkeenyaaf suugaa ta'uu danda'a, sukkara ta'uu danda'a yookaan solti ta'uu danda'a. Namni haaraan tokko dhufee hin beekne abbaa ta'elleedha. Eeshi sugar ta'uu danda'a, saalti ta'uu danda'a. Isaan kana yoo bishaan keessa bulbulle solushiniidhaa tuuma. Solutioniin uumamuun akkasii kun gosa jijjiirama fiizikaalaa keessaa isa tokko jenne jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaa keessaa isa tokko. Inni sadaffaadha mechanical change jedhama. Jijjiiramni inni sadaffaadha mechanical change jennaan. Mechanical change kun it is a type of change which is produced or obtained by maal godhuudhaan waan takka break godhuudhaan fa'a. Break godhuu jechuun waan takka cabsuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumatti illee waan takka tiir godhuudhaan ta'uu danda'a. Dhoosuu waan takka cut godhuudhaan ta'uu danda'a. Waan takka muruu akkasumatti illee waan takka powder godhuudhaan ta'uu danda'a. Powdering jechuun waan takka urreessuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumatti illee deebinee waan takka cut jennee jirra. Kabraa kaafee maal? Powder, cut, tiir, break fi kan kana fakkaatan jijjiiramni uumamu mechanical change. Mechanical change kun akkasumatti illee gosa physical change keessaa isa tokko jenneeti irraa asoo turre jechuudha. So kanaasumattiin dhaabaa gara mixturii akkamitti gargar baafnaa mata duree jettu birattiin isin deemaa jechuudha. Okay? Mixturiin kun makaadha. Makaan kun adeemsa fiizikaalaatiin uumamaa jenne duraanis. Okay? A mixture can be
A mixture can be made through a physical means. Adeemsa fiizikaalaatiin uumamaa jenne mixturein kun. Malee adeemsa keemikaalaatiin waliin makamaa hin jiru. Saniifuu it is possible to separate. Makaa kana separate godhuun yookaan adda baasuun ni danda'ama. Gara komponentii isaanii faduraanitti adda baasuun gabaabuma ni danda'ama jenna. Akkam godhuudhaan adeemsa fiizikaalaa adda addaa fayyadamuudhaan. So adeemsa san keessaa kan amma gaddeemnee ilaaluu deemnu ka adda addaa jira isaan keessaa tokko magnetic separation jennaan. Okay? Ka jalqaba irra ilaala. Waa'ee kanaa gabaabsatee irraa dubbadha. Inni dura magnetic separation jennaan. Magnetic separation kun makaa gosa akkamii irraa adda baasuuf nu gargaara ka jettu yoo taate. It is used to separate when one substance is a magnetic substance. Okay? Wanni takka magnetic yoo ta'e jechuun ka magnetiidhaan harkifamu yoo ta'e. Inni biraa ammoo yoo maal ta'e? Inni biraa ammoo non magnetic yoo ta'e. Magnetic from a non magnetic. Adda baasuudhaaf magnetic separation kun nu gargaara jechuudha. Okay, maaliif isin jechuun jira adeemsa makaalee garaagaraatti adda baasu sanaa ta'u jirra. Isaan kana keessaa inni tokko magnetic separation dha jenne. Magnetic separation maal irraa adda baasa waan jiru asitti irraa haasofnee turre reefu maal jennee it is used to separate a magnetic substance from a non magnetic substance. Wanni tokko kan magnetiin harkifamtee tokko yoo kan harkifamne ta'e magnetic separation method kana fayyadamnaa jennee jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kaasee arginaa. They're magnetic and sand is not. I can use a magnet to separate this mixture quickly. Okay, amma waan kana asirra yoo ilaalu jiraatan iron filing dhaa fi wanni wal keessa jira. Isin mul'ataa mi? Nam tokko mee? Ni mul'ata sir. Haya, laal iron filing daakama ironiitii fi waan akka cirrachaati walli as keessa walirra jira. Daakamaan ironii kun magnetiidhaan ni harkifama. Ammoo cirrachi magnetiin hin harkifamu. So magnetic separation kana fayyadamnaa jechuun akkana. As I place this magnet in, Maal goona nuti magnetii san finnee place godhuudha. Mixturii kana keessa finnee yoo gaggeenya magnetii kana wantoonni magnetic substance ta'an kun hundi isaaniitu oriyanii ayisa gubbaadha kan jechuun magnetii kana gubbatti walitti qabama. Nan magnetiin ammoo asuma callee taa'ee hafaa jechuudha. Adeemsa kanaa kun magnetic separation jennaan. out, only the black iron filings are sticking to the magnet, leaving the sand behind in the cup. Magnetic and sand is not. I can use a magnet to separate this mixture quickly. Watch closely as I place this magnet into the mixture. And when I take the magnet out, only the black iron filings are sticking to the magnet, leaving the sand behind in the cup. Okay, magnetic separation gabaabumatti haala kanaan ibsama. Okay? Okay. Isni galame? No wala sir. Haya, niin dabare jechuun kana kitaaba irra waan jira waan haaree waan fidin qabu gabaabutti dubbiftan jechuudha. Akkasuma jaalaa innis the magnetic separation it is used to separate a magnetic and a non-magnetic substance in a mixture. If you bring a magnet close to the heterogeneous mixtures, magnetic kan finne yo makaasan keessa gakkenye maaltu ta'a the magnetic components wantoonni magnetiidhaan harkifaman kun are attracted by the magnet. Magnetiidhaan harkifaman and easily attached to it. Haala salphaadhaan magnetii sana kan maxxananii jedhu. For example, fakkeenyaaf if a sand is mixed with iron filing, the mixture is heterogeneous mixture. Sandiidhaa fi iron filing yoo waliin makamante jechuudha. Saniifuu to separate iron filing from the sand, iron filing daakama iron kana sandii irraa adda baasuudhaaf you can use a magnet. Kunis maaliif the iron filing daakamaan ironidhaa kun magnetic componentidha. Inni kun akkam ta'a they are attracted by the magnet. Magnetidhaan harkifama while the sand does not. Sandiin garuu hin harkifamu jechuudha.
So akkuma ammaan tana reefu laalleessan fakkaata jechuudha. Adeemsa isa biraa ka mixture-itti adda baafnu biraan deema. Okay? Birattiin deema. Inniif maal jennaani decantation jennaan. Okay? Decantationii kana gabaabsee isiniif hin ibsa. Akka reefu kanatti waa'ee isaa isiniif hin ibsa. Decantation yeroo jennu first of all maal irraa adda baasuudhaaf nu gargaara waan jiru irraa dubbata. So decantationiin maal irraa adda baasuudhaaf nu gargaara yoo jenne first of all it is used to separate an insoluble solid. Okay? Insoluble solid from a liquid. Liquid irraa adda baasuudhaaf isin gargaara. Okay? Eenyu jajjabaa tokko kan bulbulamuu hin dandeenye. Okay? Jajjabaa tokko kan bulbulamuu hin dandeenye dhangala'aa irraa gargar baasuudhaaf nu gargaara. Adeemsi maal jennuun kun adeemsi decantation jennuun. Okay, so adeemsi decantationiidhaa kun maaliif nu gargaara jenne insoluble solid liquid irraa gargar baasuudhaaf nu gargaara. So adeemsa kana keessatti in this process first we have to wait eeguudha qabna until hangamitti eeyna until the insoluble solid settle down to the bottom of the containers. Jalqaba waan kana keessa ammaan tana insoluble solid jajjabaa tokko kan hin bulbulamnee fi maaltu jira jennee dhangala'aatu as keessa walitti guuramee jira. So ammaan tana jalqaba maali dalagaan teenya jalqaba usnee eeguudha. Ni eeyna. Maal eeyna? Hanga jajjabaan kun hudduu jala gattaa'u eeyna jechuudha. So guyyaa xiqqishoo eeyne booda maal ta'a wanni wantoonni jajjabaa turan kun hundi isaaniitu as jala gattaa'aniitu dhangala'aan ammaan tana gubbaatti galaa jechuudha. Akka nama shaayii fa'aa gibee dhuunfaa shaayii qixaliin ammaan tana burcuqqoo gubbatti ol yaa'ee nu darare yoo xiqqisha daqiiqaa waa xiqqoo usnee eeyne maal godha jajjabaan sun as jala gattaa'eeti dhangala'aan qoftiin gubbaa irratti ol ba'a jechuudha. So adeemsi kun decantationii keessatti sadarkaa isa duraatti jechuudha. So we have to wait until it settle down to the bottom of the containers. Okay? Garuu adeemsa kun illee maqaadha qaba. Okay? The process of settling down the insoluble solid to the bottom of the container is known as sedimentation. Okay, after complete sedimentation eega gattaa'insa kun wantoonni jajjabaan kun hudduu jala gattaa'anii dhuman booda maal goona we have to prepare another empty beakerii biraa tokko qopheessina. Taa'umaan qabne jechuudha. Beakerii duwwaa tokko qopheessina. Maal goona jechuudha you have to carefully pour isa kana suuta wanni empty duwwaa jenne kanatti maal goona jechuudha akkasi ganneena jechuudha. Dhangala'aa gubbaarra jiru kana duwwaa asirratti ganneeni dhumarra jajjabaan gibee ol deemuudhaa ka'e hidhiifna jechuudha. Sanii koo gudhiifne booda beakeriin duraa kun jajjabaa qofa of keessaa qaba. Kan lammataa kunoo dhangala'aa keessaa qaba jechuudha. Akkasitti jajjabaa fi dhangala'aan kun gargar bahee jechuudha. So we have separated this insoluble solid from a liquid. Dhangala'aa akkasitti gargar baafnee jirra. Adeemsa kanaa kun decantation jedhama. Decantationiin garuu adeemsa biraatti illee nu fayyada. Isa saniif gaddeemnee ilaallaa jechuudha. Suuraa amma kitaaba keessan gubbatti argaa jirtalla. Suuraan argitanii dhangala'aadhaa fi jajjabaadhaan waliin jira. Hanga jajjabaan maal godhu hudduu jalatti hanga gattaa'e. Egaa guutuu gattaa'e maal goona beakerii biraa qopheeffannee suuta beakerii sana irratti irraa qabna. Kana yoo sumaatii miti garuu mee waliin haa dubbifna. Maal jaa? This method of separation is used when one component of a mixture is a liquid component in the liquid and the other is an insoluble solid.
jajjabaa tokko kanneen hin bulbulamne yoo ta'e. Which is denser than the liquid. The liquid is another ulfaatina qabu. For example, fakkeenyaaf a mixture of sand and water of sand idhaa fi waterii yoo keessa jiraate sandiin kun cirrachaa hin bulbulamu. Bishaan keessatti hin bulbulamu jechuudha. So saniifuu during decantation yeroo decantation process kana adeemsa decantation kana first the mixture is allowed. Mixture kan leeyina jechuudha. To stand in a beaker for sometimes yeroo waa xiqqoo kan akka callee ta'u leeyina jechuudha. Again no, the insoluble solid settle down to the bottom of the beaker. Jajjabaan sun maal godhu iddoo jala gataa jechuudha. Iddoo akkas ta'e. So this process adeemsa kun maal jaama jennee reefu it is said to be sedimentation jennaan jedha. Haya, the liquid above the solid dhangala'aan solidii gubbaa ture sun can be poured. Pour jechuun ganna qabu jechuudha. Akka ammaa suuta ganna qabu jiru kan ganna qabu jechuudha. Poured taa carefully of eeggannaadhaan ganna qabu. Maaliif yoo of eeggachuu baatte kana lamaanuu guutumatti faduraanii ana qasid naayita. Gana haaraatti adda baasuu mudata. Okay? Akka akkas hin taane carefully into another beakers. As shown in the figure akkuma armaan gaditti argamu kana. So such a method of separation is called decantation jaamee yaamama jechuudha. Adeemsa kanaafuu jechuudha. Okay, adeemsa kun garuu waan biraatiif illee ni fayyada. The decantation process is also used to separate two immiscible liquids. Akka idaatu hin ibsan. Immiscible liquid jechuun maali? Dhangala'aalee lama immiscible ka jaamu yoo wal hin fudhanne jechuudha. Akka salliixaa fi maali? Bishaanii. Salliinni asii gubbaarratti daangaa uummateettaa bishaan maal godhaaf jala kan argataa. So solid liquidiin akkanaa kun maal jaamee yaama? Immiscible liquids jennaan. Immiscible liquid adda addaa kana illee adeemsa decantation kana fayyadamuudhaan adda baasuu ni dandeenya. Garuu yeroo kana waan takka maateriyaalii tokkoon nu barbaachisa. Inninis separatory funnel jennaan. Okay? Separatory funnel jennee yaamna. As kitaaba keessan gubbaa arginu kana jechuudha. If a separatory funnels. That means I may adeemsa irraa dubbannu the decantation process is also used to separate two immiscible liquids like oil and the waters. So immiscible liquids do not mix. Immiscible liquid maal godhan walitti makaman. Saniifuu they form a layery document jechuudha. A layery document walitti uumanii. So fakkeenyaaf a mixture of oil and water can be separated using a separatory funnel. Amma separatory funnel waan as jalatti argu jirtan kana bakka tana ni argitan jeetu yaada. Waan maal godhate waan banee cufaatu jira. Bandee cufti wanni tun. So when a mixture is poured into a separatory funnel jalqaba makaa kana salliixaa fi bishaan itti irraa qabu kana funnel kanatti usnee finneenayna. Achi booda the oil and the water separate into two distinct layers. Layer adda addaatti uummatalla. Asin gartani oilidha kan ammoo gariidha jechuudha. Usneetuma waan kana maal goona ni banna jechuudha. Wanna kun ni bana maal isin jedhe. Oggoo isa kana gabbanne maal godhu eegala jechuudha. Bishaan kun ati hedduu kana jala gatoree gad ba'uudha eegala jechuudha. Ogguu bishaan bahee dhume ijaan arguu jira miti. Ijaan inni arginaa miti. Salliinni kun ogguu hedduu kana jala dhume waan kanatti cufa. Dhufnaan salliinni as keessatti hafaa bishaan ammoo biigarii as jalaa kanatti ba'a jechuudha. Wanni nuti barbaannu illee maal? Mixture lamaan kana adda baasu. Okay? Saniif haala salphaadhaan adda bee jaamaa jechuudha. Amma dhufe kaa? Dhufu jire. Dhufe amma. Then pour in the vegetable oil. You will need more oil than water, roughly about 3 parts oil. Okay, amma wanni ilaalu jirru. Salliixaa fi bishaan yoo waliin makame immiscibilidha jennee karee faasaa turreessan. Why this? Dhagaysanii? Immiscibilidha. Salliinni naannoo tokko qabataa bishaanis akkasumas naannoo tokko qabataa jira. Works is the fact that the oil and water don't mix. So liquidiin akkanaa kun beekaa amma booda immiscible jennaan. Haala kanaan kun daangaasaa qabaa kunis deddeebi'ee daangaasaa qabaa jechuudha. Layer in between. Akkatanii bakki tullaa leerii nama jennu sun laal bakka tana laal. Leeriidhaatu uumamaa gidee jaan akkana bakkatti isaan adda bahan kana. Adda bahinsa bakkatti uuman kana. Sinks to the bottom.
So ammaan tana adeemsi decantation-idhaa kun immiscible liquid adda addaa abbaa lamallee adda baasuudhaaf nu gargaaraa jenna akka salliidhaaf bishaan. Meeshaan nuti itti fayyadamnu ammoo separatory funnel jedhamaa jenna. Wayi marsummaa nama dhufu qaba. Haya adda baasuuf nu gargaaraa jennee okay separatory funnel qaama separatory funnel ta'uu qaba. Lala amma separatory funnel kun waan akkana takkaree kitaaba keessan gubbaa suuraa isaa ilaaltanii jirtanii akkana fakkaata. Okay amma lala asammaan tana waan inni orgaanikiidhaa fi accused waliin makee two immiscible liquid jechuu jedhu lamaan liquid lama waliin seenne waliin fudhanne jechuudha. Amma separatory funnel keessa eega seenamee akkas ta'ee wanna jee booda maal godhama? Wanni kun banamee cufamaan isin jedhee koo guubana achi jalaan akka yaafu godhama eeguu cufamee ni cufama. Dhumarraa fiddanii asi qopheeffatan luuk as laala. Bikki salliiqa amma gubbaa kana jira jala kana ammoo waan akka bishaantu jira jedha. Separatory funnel kan keessatti amma ijaan argitanii wanni nafii ol jira kun asii gad jira ijaan argu jira ammaan saniifuu maal goonaa wannuma keenya kana jalarraa gabbannaa jechuudha. Biikarii biraa jala qopheeffanneetuma asitti bannu. Useen maal godha jechuudha. Cal jee deema. Ni gubbaarra adeemu jira useen ni deema ati cufuudhaaf ni qophooyte jechuudha. Gizee salliinni jasseenu eegalu deemu maal goota jechuudha. Kana asitti cufte jechuudha. Alas bakka. So this is a separatory funnel jechuun akkas. Adeemsa kanallee adeemsa maal jalatti fayyadamtanii adeemsa decantation kana jalatti fayyadamtan jechuudha. So amma dhumarra biikariin ichi gubbaa sun salliiqa qofa qabattee hafti tun ammoo bishaan qabattee hafti. So adeemsa kunilleen adeemsa eenyu keessaa isa tokko jechuudha. Decantation.